Hi there. Welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. Interact with our engaging lessons. Let's go. Deebisii naaf kenni akkata deebisii naaf kennituun barbaada. So qabeenya koo kana yookiis kan koo kan ta'e kana deebisii naaf kenni jechuudha. Waan afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Good. I want my back and my dash back. I want my dash ka jedhu kanarratti bakka duwwaa sanarratti wanta jechuu barbaanne sana guutuutiin I want my dash back. For example, let's say that nam tokko maallaqa nama ta'eeraatii qaba. So akkati maallaqa koo naaf deebistu barbaada. Maallaqa koo naaf deebisii jechuu barbaada. I want my money back. Wow! I want my money back. Why you delete small? Jechuu dandeenya jechuudha. I want my money back. I want my money back. I want my money back. Maallaqa koo naaf deebisii. Good. Buufata konkolaataa deemaa jirtaa? Akkuma kana afaan Ingiliffaatiin buufata konkolaataa deemaa jirtaa jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne maal jechuu dandeenya? Are you going to the bus station? Are you going to the bus station? Hi there. Or hey, you guy. Are you going to the bus station? Achi deemaa jirtaa jechuu barbaanne kana jechuun ni dandeenya jechuudha. Sana booda responsiin isaa positiividha yoo ta'e yookiis eedha yoo ta'e waliin deemnu hoo jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Let's go together. Let's go together. Oh, wait for it. Let's go together. Let's go together. Waliin haa deemnu yookiis mee waliin haa deemnu jechuu yoo barbaanne let's go together jechuu dandeenya jechuudha. Let's go together. Asirraa hangam fagaata yookiis hedduu fagaataa fagoodhaa hedduu fagaataa yookiis fagoodhaa jechuu barbaanne immoo how far is it from here? 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 How far is it? Jechuu dandeenya gabaabaadhumatti how far jechuun hagam fagaataa jechuudha. Sana booddee ergaa communicate gochuu eegalee just conversation eegaleetiin gidduutti karooraaf deemtaa hoo maaliif deemaa jirtaa gara sanaa akkasumaan zimmetti deemaa jirtamoo karooraaf ni jenna. So akka kana jechuu barbaanne do you have any plan? Karooraaf deemaa jirtaa yookiis karoora deemtuuf qabdan do you have any plan there? Do you have any plan there? Achitti karoora qabdaa hoo jechuu yoo barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee deebiin namichaa eeyyee yookiis immoo nutu eeyyeen karooraan qabaa jechuu barbaanne do you have any plan? Waan nuun jedheef eeyyeedha yoo ta'e yes I have osoo hin taane yes I do. Yes I do. Yes I do jechuu ni dandeenya jechuudha. Yes I do jechuun eeyyeen nan qabaa jechuudha. Kontekstuwaalii akka gaafatamni sanatti deebisnaa jechuudha. Oh, har'a baay'ee na dabbareera yookiis immoo natti hin tolle. Har'a baay'ee dabbarameen jira natti hin tolle. Jechuu yoo barbaanne yookiis akka nuun jedhe akkam jechuudha afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I felt so bored today. I felt so bored today. I felt so bored today. Jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee maal taatee rakkoo jiraa hoo? Maal taatee or rakkoo jiraa hoo jennee gaafachuu barbaanne what's wrong with you? What's wrong with you? Is there anything wrong with you? Is there anything wrong with you? What's wrong with you? Hey, what's wrong with you? Oh, sorry, what's wrong with you? Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Yoom deebitaa jechuu yoo barbaanne immoo yoom deebita jechuu yoo barbaanne immoo when do you get back? When do you get back? When do you get back? Or when you intend to get back? Yoomitti deebi'uuf karoorfattee jechuu yoo barbaanne when you intend to get back or when do you get back jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin
eessaa dhufaa jirtaa? Eessaa dhufaa jirtaa yookiis gara kamiin dhufaa jirtaa? Jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Miilaan immoo taaksiitiin deemnaa. Isa kamtu mijataa? Miilaan immoo taaksiitiin deemnaa. Jechuu yoo barbaannes maal akka jennu put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Good.